Altokkomoo shiroo dibe. Shiroo as beezadhaa ta'e jechuudha dabbasaan haa guddisee jechaa ta'u. Qalamiin dibadhee qalamii gurraacha jechuudha. Yeroo sanji fakkaatti galanni waaqaa gayu. Gizee yennoo naata. Ati garuu torbanitti. Hello, jirra akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa kan biyya keessaniif biyya alaa jirtan sunundu jirra akkam jirtan fayyaa jirtanii har'a calliseetu jechuudha Itaalim jechuudha alatti dabbasaa ishii jechuudha bakka 25tti jechuudha addaan hirteetu jechuudha hojjechaa jirti al tokko buuphaa dibdi al tokko abukaadoo dibdi abukaadoo midhaan itti nyaatan jechuudha kan itti nyaatan ilaala qaxalii bolti kun abaarree guddaadha akkamitti duraan haadholiin teenya jechuudha abukaadoo dabbasaa dibanii duraan misira dibanii duraan shiroo dibanii dabbasaa hin dibani ishiin garuu amma ilaalle wajjin mee chaanaalii kana warri haaraa taatan sabskiraayib godhaa sheerii godhaa mee kara Itaalim haa gorru eshi ilaala al tokko maal dibdi qimamii dibdi dabbasaa isheet al tokko immoo dabbasaa naa guddatu teetu maal firjaan akkana siqaayee akkana qoy ganaan tagarsiisa al tokko immoo shiroo dibe shiroo as beezadhaa ta'e jechuudha dabbasaan haa guddisee jechaa ta'u Shiroo guddi badhee moo? Maq Shiroo keewwatu. akkasumas maal tokko immoo abukaadoo kiiloon yeroo ammaa kana birrii 100 ta'e jira kun gifii guddaadha jechuudha anyways mee kara Itaalim ilaala la maal la garuu Itaalim maa sirnaan itti hime yeroo dabarte dhugumaan viidiyoo irratti hojjettee jirta Laala dabbasaa kiyya akkatti guddate argitanii siin garuus isobdanaan jettan no dhuguma garuu guddatee jira anti inde qarxii lama ta'ee jira dhugaa argitanii isin fayyadaminaati garuu dhuguma Itaalim fooyya'ina irraa argattee jirta Andai baay'ee nagartu dabbasaan kiyya kalarin isaatu waan fakkaatu akkatti bareeda shubatii tana maal dhanan balleechaa shubatii harri osoo Itaalim jechuudha edimeen ishiin deemin jechuun murii isheen osoo deemin kun jidduun isaa akka durbe ilaal gizee tokko la qalamiin dibadhee qalamii gurraacha jechuudha yeroo sanii yeroo takka dibadhee qalamii gurraacha innumti annoo jala baas harri irratti qalamii gurraacha moo diimallee dhuguma garuu diimalleen dibattee turtee Itaalim diimaa bee annoodha maaloo isa dibadhuuti mee bareedummaa kee ilaaluun barbaada isa dibadhuuti dibadhu garuu dabbasaas jalaa wannoon jedhu tiriitiin godha geega tiriitii godhe mee maan ta'u mee godhe Itaalim garuu dabbasaan kiyya gurraachi isaatu akkanatti hin bareeda bee garuu laala mee bareedu ay dhugaa hin bareedu iski ay isin mee koomentii irratti naa barreessaa dabbasaa kana qalamii dibadhu qalamii mee dabbasaa kana qalamii dibadhu jechuudha fuula kiyya waliin kamtu deemame riizin isaa akkatti bareedu laala dabbasaa kana naan beektanii annoo kana fixeeraa dibadheeti jechuudha maal dhaqoo maqaan isaa talbaa fi talbaadha gasila talbuma jedhamee maqaan isaa fi hanni shaayii qabamee ittoo fayyadamta sun qurunfidiin hin jiru qurunfidii jechuudha eegiseeraan qurunfidii jechuudha ay garuu ani akka kiyyaatti dabbasaan kiyya Gabriel akkana tish bareedummaa akkana argee har'a immoo dabbasaa akkana jala godhe Itaalim daa'imman qabe akkatti jalaan balleechi sidaatii akkana tish bareedummaan nu bira jira har'an dabbasaa muradhee diditti faranjii fakkaatti laala dhugaan osoo of hin kunuunsin osoo qalamiin dibatin abba maaloon hin jeqin abba taa'e diban osoo hin kunuunsin diditti faranjii fakkaatti galanni waaqaa gayu gizee yennoo naata ati garuu torbanitti gizee meeqa of muka torbanitti an dibadha gizee takka torbanitti gizee takka jechuudha anumatu si caala bareedummaadhaan suusitu na karnaan guddatamu maa duuba olmaa guddate amala qalamii ol dibte qalamii osoo dabbasaa dibde jechuudha dabbasaan keessa jalaan ciccitu innoo dhagaa tiriitii barbaada jechuun qaqqabuu barbaada yoo qaqqabu dhagaa garuu matsaafa qulqulluu irratti jechuudha akka hin ajajamne hin beektati egaa harka kiyya dibadhe nan beeka beesa harka kiyya gal dibadhe hidhii kiyya gal bistiiki dibadhe qalamii dibachuun baarree maannoo salazii takkitti si oolii seenne ammallee ittuma si qodheettaa yoo ejjechiise qalamiis kan harkaas kanas kuulis siruma dubbachuu miti bakka siruma jechuudha ejjechiisuudha hunda ay garuu
ati jechuudha. Feestaan. Kan jechuudha kan rabbi si uume osoo jechuudha osoo isa kabajde. Haadadhu naan jetti nan haadadha. Haadadhu daa'ima malaakaa fakkaata seefa wantaa'uun fakkaata akka deemu. Dida aduu akka jechuun na aarsi dabbasan bakka incicitaa maal innoo ulfaati gisee san na haaddachuu barbaade jechuudha gisee san. Dida waan ati naan jette yaadatta aduu dabbasaa kee haaddattee dhufte aduu san anaa fi si addaan baala naan jette wanna kana irraa. Sijjammar anis dhiira isheenis dhiira anis haaddadhee tan ture yoo san dhugaa dubbachuudha. Innaa isheenis nan haaddadhe wettu. Maal intala tu siqaayi maaltu mana keenya seene sila? Foo. Maal ta'u soo addadhe? Maal ta'u soo addadhe? Maal ta'a? Jechuun yeroo san wal lolaa nafsi dhugaa sin jedhe taalim. Osoo piraankiidha jedhee haaddadhe wayyoo. Kabajamtoota keenya Didaa TV irratti maaliif garuu maaliif viidiyoo kiyya hin laalle maali rakkoon keechamee yeroo tokko lana garuu YouTube ni Oromoodhaan da'allee gadi kukkufee jira akka duraanitti miti. Rakkoon isaa meenutti ma rakkoo maaltu uumame maal rakkoo maal inni. Bica. Naataa kiyya maaloo akkatti hin jeeqini. Naati. Ribni kee dhufeera amma qaxxilatti jedhiti rafi. Riba to'annoo fuulli isaa fazzazee nagartu rafi amma. Anyways kabajamtoota Didittii Maanyaa kan biyya keessa jira Didittii Maanyaa ifam Italian media egaa akka duraanitti miti maaliif viidiyoo hojjechuu dhistanii akka duraanitti maaliif nu bashannansiisne yoo jettan tokkoffaa viidiyoo gagadhisne booda isin baay'inaan yoo hin laalle jechuudha keessi keenya cabaa deema. Kabajamtoota keenya ilaala feesaalee birrii digdamaa godhate. Birrii lama. Feesaalee birrii digdama wayinee wacii wayinee ganzaba koo wayinee ganzaba koo. Ispoortiin jalqabni. Doomni ispoortii. Anyways kabajamtoota keenya inni biraan moo jechuudha wanta isaan gorsu tokko jira waa'ee dabbasaa irratti ilaalchise. Waa'ee dabbasaa jechuudha. Dabbasaan amma fee bareedu jechuudha. Amma fee dabbasaan bareedu dabbasaan eegan qabamne ciccituun sanaaf. Takka maal sin jettee si arrabsite kunis dabbasaadha jettee nutti kunis dabbasaadha jettee garuush naasiteetti. Maaliif si arrabsite? Mee jechuun nyaata oomishee. Ismi namaa caccabsuun gaariidha. Isin Oromoo taataniitu. Maal jettee kunis dabbasaadha jetteetu viidiyoo nutti hojjettu. Ijoolleen keessaa warri naa dubbattan baay'ee galatooma. Jechuun maal jechuu barbaadde dabbasaan isheen bareeda akkasii warri naan jettanii moo dhugaa galatooma baay'ee sinii. Baay'inaan dhugaa dubbachuudhaaf Itaaleen baay'ee kan jaalatan hin jiranii. Eeyyee na baay'ee galatoomaadha baay'ee sinii jaaladha na ammas jajjabeessa ani kana garuu viidiyoo hojjechuudha barbaadee miti. Viidiyoon hin gadhiise kan. An beeku garuu ati jechuudha. Ani viidiyoo kana waraabuu barbaadee miti. Tasa dhuftee riikardii na goote malee ani ofii kiyyaaf yeroo hunda torbanitti yeroo tokko jechuudha. Dabbasaan kiyya waan hin dhaabneef yeroo baay'ee hin dhaabduun beektanii namni na dha'us hin jiru kanaafuu akka tiriitiin godha jechuudha. Kanaaf dabbasaan kiyya xiqqoo. ስለዚህ dhiifama wajjin garuu viidiyoo kana gadhiisuma gadhiisinaan jechaa jiru. Akka barbaadde rakkoon qabu. Daa'imatti maaliif kan warri ijoolleen onnoodha viidiyoodha jedhee miti wanni kun na seeraan itti fayyadama dhugaa baay'ee bareedaadha waan gaariidha. Ittiin maqaasaa ammas. Mana mucaakoo wayine bitaa. Rukunne rabbi kira. Rukunne. Anyways ndesuu ta'e hin jeeqin naataa koo mee YouTube si banaa jira maakatti jeeqte maakatti na fattantan qormaati maaloo anyways isheen amma jechuudha talbaa fi qurunfuda jechuudha kan walitti maktee too dabbasa faayidaan isaa maalidha? Faayidaan isaa tokkoffaa dabbasaa haphateef dabbasaa annoo godha baay'isaa. Lammaffaa immoo dabbasaan keessan kalarii yoo hin qabaanne jechuun akka daalacha wayii kan qabaatii akka kan qabaatii hin qabne yoo ta'e immoo akka qabaatii godhu jechuun annoo godha. Furdisaas hin guddisaas akka kalarii qabu godha bakka. Anyways egaa kabajamtoota keenya isin hunduu itti fayyadamaayi oga kana dhiqattee booda maal itti dibdaa maaliidhaan deebannu kokonaatii dibadhaayi kokonaatii Dubaay keessa orjinaaliin hin jira dibittiin ani omaan dibanne ijoollee faranjii isinii fakkaata. Ati maratti gattee dhiira ani ganama illee saamunaadhaan fuula koo dhiqadhe. Maali kun? Wanta santu natti baay'ate kaa. Tole gudii. Wanta santu maalate hin beektan hojii adda addaatu natti baay'ate jechuu barbaadatani.
Isa kana jechuu barbaadetanii baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa Itaalem horaa bulaa nagaan naa jedha. Itaalem miidiyaa jajjabeessaa. Jajjabeessaa like share godhaa. Warri haraata subscribe gochuu keessan irraa fayyadina ani kara gooti baay'ee isin jaaladha. Ciao. Horaa bulaa nagaan naa jedha. Ciao.